Dhaabbanni Istaatiksii Kubbaa Miilaa Addunyaa kaayuun beekamu kan maqaan isaa Optaa Paawar Raanking jedhamu kilaboota ciccimaa addunyaa yookaan Beest Tiim in the World jechuun sadarkaa isaanii tarreesseeti jira. Haaluma kanaan Liivarpuul sadarkaa tokkoffaarraa reetii 100 argachuun yoo ta'u, Arsenaal sadarkaa lammaffaarra taa'uun reetii 98.7 argachuu danda'ee jira. Paaris Seen Jarmeen reetii 97.4 argachuun sadarkaa sadaffaa yoo ta'u, Baarseloonaan reetii 97.2 argachuun sadarkaa afuraffaa qabatee jira. Maanchestar Siitiin reetii 96.9 argachuun sadarkaa shanaffaa ta'u, Baayer Muunik reetii 96.1 argachuun sadarkaa ja'affaa irratti argama. Re'aal Maadiriid reetii 95.6 argachuun sadarkaa torbaffaa ta'u, Cheelsiin reetii 94.7 argachuun sadarkaa saddeettaffaarra jira. Kiristaal Paalaas reetii 93.5 argachuun sadarkaa saglaffaa ta'u, Niwukaastil Yuunaayitid reetii 93.3 argachuun sadarkaa kurnaffaarra taa'ee jira. Inter Miilaan reetii 93.2 argachuun sadarkaa 11ffaa irratti argama.